Inaafis tahee kaafiraafis rabbiin kananii isaadhaa ilma wal addunyaa hundinuu irraa jala qaba jechuudha. Garuu akhiratti rahmanni akka roobaa kun hin jiru ka rabbiin mu'minaa fi kaafira waliin laaqee kenna. Mu'mina qofaaf warra sabate jechuudha. Rabbiin iimaana dhugaadhaaf nuuf laata. Yaa Ilaahi, Ramadaana kanallee nurra fiddee osoo qoshaashaa qalbii keenya keessa jiru zambii xiqqoo guddoo nurraa rabne nurraa hin dhiqne nurra hin dabarsin. Yaa'ii galaanaa kun akka ji'a Ramadaanaati. Erga kaleessa qabee deemu jira. Ramadaannis tulii giddam dura eegalee deemu jira. Amma galaanni kuni kanaan jechuudha. Waan qoshaashaa jiru hunda dhagaa malee biyyee guuree dabarse jechuudha. Warra sabatee gad hafe malee. Ramadaanni illeen fedha rabbiitiin nama tawbatee isa keessatti milkaa'e. Akkuma galaanni kun dachii tana dhiqee zubaalaa irraa dhiqe isallee qalbii qulqulluutti isa bira dabra jechuudha. Rabbiin Ramadaana osoo nuti hin tawbatin osoo nuti jirjiirama tokko fidin nurra hin dabarsin. Ramadaan 21ffaa hijira 1445. Rabbi nurraa haa qeebalu. Geetee jina ganuuf haa godhu. Qalbii teenya nuuf haa xaafa. Alaa mala keenya nu haa tolchu. Salaamu alaikum.